Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaanneerra oduu har'aa waliin Anabdii Fiixeeti. Godina Arsii Aanaa Shirkaa magaalaa Goobeessaatti namoonni akka daawwaa tiraakomaa liqimsan dirqisiifamaa jiraachuun himame. Kanarraan ka'uunis namoonni hedduun balaa dhukkuba garaagaraatiif saaxilamaa jiru jedhu jiraattonni. Usmaan Hukkumeetu dubbise. Aanaa Shirkaa magaalaa Goobeessaatti milishoota aanichaatiin namoonni dirqamaan daawwaa tiraakomaa fudhatan hedduun dhukkuboota garaagaraatiif saaxilamanii jiru. Jiraataan aanichaa tokko akka jedhanitti namoonni hedduun reebicha hamaa reebamuun kan isaan qoricha tiraakomaa jedhamu kana dirqamaan fudhataa jiran. Al tokkotti qoricha 4 dirqiidhaan namootaaf kennama kan jedhan jiraataan aanichaa kanarraa ka'uun hedduun dhukkuboota birootiif saaxilamanii ciisaa jiraachuu ijaan arguu ragaa bahan. Aanaa Shirkaadha amma namoonni baay'een kan miidhamanii jiranii aanaa Shirkaa magaalaa Goobeessaati baay'ee kan miidhamee jiru namni namoota godina Arsii akkuma jiruttidha qoricha waan jedhaniiti maqaa isaa tiraakomaa jedhaniiti taabileetii afur nama liqimsiisan dirqisiisan jechuudha reebbisiitiin kun immoo baay'ee namoota balaarraa buusaa jira namni baay'een dhukkubsachaa jira namni dheerullee ni jira kanaaf namni baay'een amma kun garaa kaasaa haqqeetiin baay'ee namni rakkatu jira namni baay'een ciisaa jira beekaa waliinsaan beekamu dirqiitiin nama liqimsiisan waliin isaallee hin baramne beektaa kan itti himasanis dhabeera uummanni garuu kan miidhameeru caalatti amma Goobeessa namni baay'een dhukkubsatee ciisaa. Mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru sababa talaallii dhukkuba tiraakomaa jedhuun dawaa kennuu osoo hin taane summii jiraattotaaf kennaa jira jedhan. Kana raawwachuun isaa karaa hin beekamneen duula sanyii duguuggii uummata Oromoo irratti raawwataa jira jechuun mararfatanii dubbatanii jiru. Gochaan kun kanaan duras haala wal fakkaatuun raawwatamaa turuu himanii inni ammaa ammoo dirqama olaanaadha jedhan. Kanaan durallee akkasuma beeksisallee himaa turan waan ittiin garuu immoo waliinsaa dirqiitiin namni kan baay'ee liqimsaa jiru beektaa reebaa jiran namoota taataatiin nama keessan nama reebee baaseetti liqimsiisan achumatti liqimsiisan achumatti bishaan kennanii sinii 4 liqimsiisan nama tokko namni bakka bagaalee nama dhukkubsata hundi namni fayyaa kun jiru inni kaan ol deebisa inni kaan teessisa baay'ee rakkisaa ta'eera beektaa waantichi walima isaayyuu namaan galu namni illee abbaa gaafatullee dhabee rakkate beektaa ammani kaleessa achi boo'ichoo hidhatee achumatti argina baay'ee illee ciisan argeen ture achuma Shirkaa makana galma Goobeessa kan kanatti jira beektaa wantichi baay'ee nama gaddisiisa haalli deemaa jiru achitti. Dirqamaan dawaa kana yoo liqimsite battalumatti garaa baasaa fi mallattoo adda addaattuu nama mudata jedhan wayita ammaa kana reebichi haalaan waan itti hammaateef jiraattonni kun dawaa jedhame kana diduudhaaf carraa hin arganne jedhan namoonni didan ammoo reebamuun manneen hidhaatti guuramaa jiran. Sababa kanaaf jiraattonni aanaa Shirkaa haala nama gaddisiisuun miidhamaa jiraachuu namni kun ibsan. Ni sodaanneedhani beektaa walgahii irratti illee dubbachuu fi akkas kaan irrallee jechuuf ni beekan namoonni baay'een osoo beekaniitillee warra kaanillee warra liqimsine reebanii baasanii liqimsiisaa jiranii baatti matanii hin qaban itti hin himannee walgahii irratti kaasuullee ni sodaannee naan jedhan gaaffeen turan illee kana maaf hin iyyattanii maaf akkasiin gootan jennaan ni sodaanneedhani namni iyyuu hin jiru beektaa amma. Akka jecha nama kanaatti aanaa san keessatti namoota lubbuun darban awwaalachuun hin danda'amne jedhan sababnis irra hedduun namoota manneen hidhaatti guuramanii jiru. Baay'een isaanii biyyarraa yoo baqatan kanneen hafan ammoo dhukkubaaf saaxilamanii siree gubbaa ciisaa akka jiran dubbatu. Waan si gaddisiisu keessaa kaleessa ammachi namni wayii deemnaan achi deemne namti nama owwaalullee jiru akka waan musliimaatti dhiira qofatu deemnee owwaala dubartii qofa jira dhiirri hin jiru beekta nama 15 ta'u kan owwaalu nama uummata kana baay'eetu keessaa maal jennaani uummanni kaan mana hidhaa jira inni kaan dhukkubsatee ciisaa jira baay'ee si gaddisiisa wanti naannoo sanatti mul'atu gaddisiisaadha wanti jiru hundiyyuu. Dhukkubni jedhamu kun tasuma aanaa san keessatti kan hin mul'anne ta'uu himanii mootummaan ammoo ta'ee jedhee uummatoota biyyattii miidhuuf kana raawwataa jira jedhan wayita lammiilee nagaa haala gaddisiisaa ta'een miidhamaa jiran kanatti qaamni birmatuuf dhabamee hiraarfamaa jiran caalmatti miidhaa kanaaf saaxilamaa kan jiran jiraattota baadiyyaa keessa jiraatanidha. Kun ammoo mormiilee kanaan dura achitti geggeeffameerraa haloo bahuu fakkaata jechuun ibsanii jiru. Namti kana waan jiran isaan ammallee haala jiru tasgabbeessinaa yeroo labsii ariifachiisaa kana fayyadamne kan jiru tasgabbeessinaa eenyuun gaafatta mana tokko keessa namni 3-4 hidhameera inni kaan du'eera inni kaan mana yaalaa jira eenyutti gaafatta eenyutti himta kan isaan sirreeffachaa jiran amma gararraa ka oduun irra jiru kan gaazexeessitoonni garaa irra waan jiru malee gara baadiyyaa kana keessa ittuu balleessaa uummata kan kana gochaa jira beektaa haalli jiru gaddisiisa kan naannoo baadiyyaa keessa jiru fi kan magaalaa jiru magaalaa wayya garuu
baadiyyaa keessa jiru karaa marayyuu manni hidhamaa jira baay'ee kan kaane ta'eera jechuuf dandeessa beekta malee isaan isa gararraa riippoortiif kan odeessuu qofaaf kan isaan hojjetan malee gadi bu'anii dhuguma rakkoo uummataa hiikuu irratti kan isaan xiyyeeffatanii jiraniif waan haaloo ba'aa jiran fakkaata. Mormiilee kana dura aanaa shirkaatti geggeeffameen namoonni 150 ol loltoota wayyaaneetiin yoo ajjeefaman baay'een isaanii madaayanii jiran. Achuma aanaa shirkaatti dargaggoonni 3 abbaa fi haadhaan tokko ta'an balbala isaanii duratti loltoota agaaziitiin ajjeefamuu gabaasuun keenyaa ni yaadatama. Hogganooti paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo haalli tokko malee akka gadi lakkifamaniif tumsuu irratti namni hunduu akka carraaquuf gareen deeggarsa paartichaa kan idila addunyaa ibsa baaseen waamicha dhiyeessee jira. Itichaa guddataa dura ta'aa garee deeggarsa KFO kan idila addunyaa obbo Nageessaa Oddoo dubbiseera. Kaayooni gurmuu deeggarsa idil addunyaa Koongireesii Federaalistii Oromoo tokkoffaan isaaniif gargaarsa faayinaansii gargaarsa maallaqaa godhuu lammeessoo gargaarsa sagalee isaanii dhageessisu advokeesii ala kanan rakkoo uumamuuf waan adda addaatii fi mirga cabiinsa mirgaa ka biyya sanii geggeeffamu keessa sagalee uummata sanii dhageessisu gara miidiyaatiin illee ta'uu gara dippiloomaasiitiin waan isaan biyya keessa hojjechuu hin dandeenye akka gurmuu deeggarsaatitti ala kanaa isaan gargaaree hojjechuu kaayoo gurguddaa lamaan kana qaba. Kun yaada hoogganaa gurmuu deeggarsa idil addunyaa Koongireesii Federaalawaa Oromoo KFO OFC kan ta'an obbo Nageessaa Oddoo Duubeeti. Akka dubbii isaaniitti gurmuun kun kaayyoo fi ergama kabajamni mirga namoomaa fi haqni biyya Itoophiyaa keessatti hojiirra oolchuun gochoota abbaa irrummaa xumuratti gochuuf akka hundeeffamedha. Dabalataanis gama dinagdeen KFO tumsuu, hojii hariiroo dippiloomaasii hojjechuu akkasumas marii hawaasaa nama hundaaf banaatee biyyoota alaatti qopheessuudhaan namoota hirmaachisuu irratti kan fuulleffatedha. Waamichi ariifachiisaan gurmuu kanaan ba'e lammiileen hundi sarbaminsa mirga namoomaa mormuudhaan kabajamni mirga namoomaa akka dhugoomuuf tumsuu, olaantummaan seeraa akka kabajamuuf sagalee ta'uu, bulchiinsi gaariin akka dagaaguuf hirree tokkoon dhaabbachuu, mirgi bilisaan yaada ofii ibsachuu dhugoomuun ijaarsa dimokiraasii akka hojiitti hiikamu taasisuun yaada ijoo gurmuu kanaati. Hoogganaan gurmuu kanaa obbo Nageessaa Oddoo Duubee waa'ee ibsa ariifachiisaa Muddee 10 bara 2016 ba'e kanarratti dubbisneerra. Isaanis yaada rimee ibsichaa akkas jechuun dubbatu. Hawaasa idil addunyaatiif dhiyeessine hawaasa idil addunyaatiif haa dhiyeessinu malee akeekkachiisa mootummaa sanillee fi akeekkachiisaa waan lafa kenne qaba. Hawaasa idil addunyaa yeroo garagaraatitti hammeenya mootummaa sanii dhiittaa mirgaa mootummaan sun geggeessu dhaggee jira. Keessattuu waggaa tokkocha sochii Oromoo waggaa tokko keessa amma ifuufe kana keessatti haala adda addaatiin hubatee jira. Dhaalumattuu dhumarratti amma mootummaan sun sarara diimaa qaxxaamuruudhaan hoogganaa Koongireesii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa yeroo ammaa kana hidhee jira. Ibsi kenna hoogganaa Koongireesii Federaalistii Oromootiif hooggantoota dhaaba sanii akkasuma miseensotaa fi Oromoota biraallee dabalatee hidhamtoota siyaasaatiif furmaanni akka kennamu ka jedhu hawaasi addunyaa dhiibbaa waan kanarratti akka godhu gaafata. Dhugumaa ibsa adda addaa baasanii jiranii ibsi isaan baasan sun gahaa miti. Ibsa san caalaa maallaqa isaanitti kennaa jira. Maallaqa kana karraa dhaaban maallaqa irraa dhaabuu qofa doon ta'ini gara qoqqobbiititti akka dabranu gara tarkaanfii fudhachuutitti akka dabramu mootummaan gamtaan Awurooppaallee mootummaa Yuunaayitid Isteetillee senaatoroonni gurguddaan ibsa baasanii balaaleffatanii balaaleffachuu fi gocha kana wanni jechuun bira dabree ammoo tarkaanfii fudhachuu qabdanii ka jedhu irratti xiyyeeffateeti ibsa kana baafu. Obbo Nageessaan lammiilee addunyaaf waamicha erga dhiyeessaniin booda sabni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiraatanis hanga wayyaaneen aangoorraa kuftuutti garaagarummaa yaadaa fi ilaalchaa moggaatti gadtuudhaan tokkummaadhaan qabsoo isaanii itti fufuu akka qabanis dubbataniiru. Seeruma fi labsellee cabsee jechuudha. Akka shiftaatitti uummata keenya seeraan ala mirga isaa cabsuu qofa donteen uummata lafaa fixaa duguungaa sanyii uummata keenyarra geggeessaa ture jira. Amma ammoo uummanni keenya waan kanaaf akka birmatu ka biyya keessaallee ta'ee ka biyya alaa dhimma kanarraa akka birmatu koree tokko dhaabnee jirra. Akka duraanii ibsa baasanii akka dhaaban donteen akka dhiibbaan dhimee itti fufu godhuuf deemna waan ta'eef uummanni keenya ka alaa kanallee nu hubatee duula nu goonuu nu bira haa dhaabatu. Biyya keenyaaf falmachuu akka hin dhiisne hadaraa keessan jechuu barbaanna. Gama biraatiin ammoo hawaasni keenya
ka alaalleen humna ofii ka qabu wallaaluu hin qabu humna ofii walirra fixachuu hin qabu ka alaanu dhiibuuyyuu ka mirga kenna dhiibuuyyuu ka ummata kenna fixuuyyuu ummata kenna 11,600 wayi hiinee jirra jettee amantee jirti mootummaa wayyaanee hagasii ala amma eegasiin hagasi amantee persentii 10 jechuun wanni sun 100 akkasiin hiitee jirtu beekuu qabdu. Hedduu isaanii kaampii waraanaa xollaa fi bakka adda addaatti bofni iddeeti dhumaa jira ummanni keenya. Kanaafuu hawaasi keenya kaalaa waan wal balaaleffachaaf wal keessa oofu kana dhiisee xiyyeeffannaa keenya garasitti deebinee irratti haa hojjannu qabsoo keenya haa finiinsinu jechuu barbaada. Ibsi gurmuu deeggarsa koongireensii federaalawaa Oromoo OFC idil addunyaa mudde 10 bara 2016 sanbata xiqqaa bahe kun akka eeretti namoonni kumaatamni hedduun labsii yeroo muddamaa mootummaan wayyaanee baaseen hidhamaatti akka jiranii fi hedduun ajjeefamaatti jiraachuus saaxilee jira. Kabajamni mirga namoomaa akka biyyattii keessatti mirkanaa'uuf lammiileen addunyaa fi dhaabbileen mirga namoomaa idil addunyaa saba Oromoo fi sab-lammiilee biyyattii waliin dhaabbachuu qabu jechuunis ibsi kun dabaluun eeree jira. Dhuma irrattis obbo Nageessaan sabnii fi sab-lammiileen biyyattii hirree tokkoon dhaabbachuun mootummaa wayyaanee ofirraa fonqolchuudhaan walabummaa fi birmadummaa isaanii gonfachuu qabu jechuunis dhaamaniiru. Labsii yeroo muddamaa Itiyoophiyaan onkololeessa 8 bara 2016 labsite hordofuun daandiin balalii xiyyaaraa biyyatti gufuu guddaan akka mudataa jiru maddi oduu Bloomberg gabaase. Bloomberg akka jedhutti biyya beelaaf hiyyummaan maqaan ishee ka'aa ture Itiyoophiyaan yeroo dheeraadhaaf kan ittiin beekamtu milkoomina balalii daandii xiyyaaraa kanaan ture jedha. Itiyoophiyaan biyyi maqaan ishee beelaaf hiyyuma waliin yeroo dheeraadhaaf ka'aa ture daandii balalii xiyyaaraa guddicha akka qabdu eeruun sanarraas bu'aa guddaa argataa turte jedha maddi oduu Bloomberg. Daandiin balalii xiyyaaraa Itiyoophiyaa sadarkaa addunyaatti illee kan maqaa guddaa qabu ta'us eeree jira. Daandiin balalii xiyyaaraa kun yeroo itti daangaasaa bal'ifatee milkoomna caaluuf kochoo diriirfachuu jalqabutti gaaga'amaa fi hokkara biyyattii keessatti dhalatee lubbuun namoota hedduu hidhattoota mootummaatiin darbuu jalqabuun seenaa milkoomna daandii balalii xiyyaaraa sanaarra cileen gurraachi buufachuu jalqabe akka Bloomberg jedhutti. Tasgabbiin siyaasaa biyyattii mudachuudhaan walqabatee labsiin yeroo muddamaa mootummaan labse sun ammoo namooti daandii balalii xiyyaaraa Itiyoophiyaatti dhimma ba'an oolee bulee akka hanqatu taasisuu qofaa osoo hin taane akeekkachiisa imala biyyootii lammiilee isaaniif jecha baasan ammoo matumaa daawwattoota gara biyyattiitti imalanis ta'e isaan Itiyoophiyaa keessa qaxxaamuruun daandii balalii biyyattii koranii gara biyyoota biroo dhaqan yaaddoof sodaa keessa gatuutti ka'e. Kun ammoo guddina kaampaanichaa irratti miidhaa mul'atee hin beekne dhaqqabsiisuu jalqabee jedha. Itti gaafatamaan hojii raawwachiiftuu daandii balalii xiyyaaraa biyyattii obbo Tawalda Gabramaariyaam garuu isa kana ni haalu. Daandiin balalii xiyyaaraa Itiyoophiyaa biyyoota Afrikaa 70 ta'an biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa kaabaaf kibbaa akkasumas biyyoota giddu galeessa ba'aa fi aardii Eeshiyaa wal quunnamsiisaa kan jedhan obbo Tawalda Gabramaariyaam labsiin yeroo muddamaa sun dhiibbaa nurratti uume tokkoyyuu hin qabu jedhu. Akka isaan jedhanitti biyyattiin nagaadha. Daldallis akkuma duriitti fufee jira. Kaampaanii isaan hoogganan waggaa waggaan 18 guddina agarsiisaatti jira. Daandii balalii Itiyoophiyaa kan biyyoota biroorraa addaa waan ta'e tokko hin mudanne. Kanaaf labsiin yeroo muddamaa sun miidhaa nurraan ga'e tokkoyyuu hin qabu jedhu. Yuunivarsiitii Londanitti barsiisaa ikoonomiksii kan ta'an obbo Namarraa Gabayyoomaa ammoo garuu daandii balalii xiyyaaraa Itiyoophiyaa dabalatee seenaa guddina biyyattii faarsamaa har'a ga'e yeroo ammaa rakkoo hamaatu mudataa jira jedhu. Namni kun akka jedhanitti kun hundi kan deebi'ee dandammachuu danda'uu fi kan mootummaan maamiltoota isaa yookaan daawwattoota sadarkaa addunyaa gara biyyattii dhaqan deebisee qabachuu danda'u yoo gaaffii siyaasaa biyyattii deebise qofaadha jedhu. Obbo Tawaldan garuu rakkoo sana amanaa hin jiran ammayyuu babal'achaa jirraa jedhu. Biyyi keenya tasgabbii qabdi dhiyeenyatti kochoo bal'ifannee gara Osloo, Jaakaartaa, Singaaporii fi Jeengduutti imala haaraa jalqabuuf jirraa jedhani. Mootummaan mormii uummataa biyya keessatti isa mudateerra aanuuf labsii yeroo muddamaa labsuusaa kan tuqe Bloomberg labsii sana keessaa hanga tokko kaasuusaa ifa taaseyyuu biyyooti akka Yuunaayitid Isteet amantaarraa dhabuudhaan irra deddeebi'anii lammiileen isaanii akka Itiyoophiyaatti hin imalle akeekkachiisuun matumaa bu'aa daandii balalii xiyyaaraa biyyattii argattu irratti dhiibbaa guddaa uumaa jira jedhu. Obbo Galaasaa Dilboo hayyee duree ta'anii muudamuu balaaleffachuun addi bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu ibsa baase. Usmaan Ukkumee dubbii himaa dhaabotii kanaa kata'an
obbo Toleeraa Adabaa fi akkasumas obbo Daani'el Disaasaa haasofsiisee jira. Addi bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu ibsa isaa muddee 9 bara 2016 baaseen maqaa dhaaba ABO jedhu qabatanii uummata keessatti garaagarummaa uumuun seeraan dhoorgaa akka ta'e eeree jira. Erga dhiyeenya kanaa obbo Galaasaa Dilboo hayyu duree ABO ta'anii filamuu dhaabni isaanii ibsa baasee booda kan wal falmiin kun dhiyaataa jiru. Akka ibsa ABO obbo Daawudiin durfamu bahe mul'isutti bara 2014 Jaarman magaalaa Berliinitti jaarmiyaalee lamaan kun walii galuun hooggana tokko jalatti deebi'ee ture. Haa ta'u malee dhaabni obbo Galaasaan durfamu waliigaltee kana milkeessuu hin dandeenye jechuun kan ibsi kun eeru. Dhimma kana ilaalchisuun ABO obbo Daawud Ibsaatiin durfamutti dubbii himaa kan ta'an obbo Toleeraa Adabaa dubbifnee jirra. Akka isaan jedhanitti maqaa dhaaba kanaatiin ofii ibsuun sirrii miti. Akkasumas seera dhaabaatiin ala jechuun OMN itti himan. Addi bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa kan jedhu waggaa lamaan duratti bara 2014 walgahii Berliinitti jedhame irratti adda bilisummaa Oromoo waliin walga'uudhaan walgahiinsa uumameen guyyaa sanarraa jalqabee akka dhaaba tokko jalatti hoggana tokko jalatti waliin hojjechuuf waltaanee akkasitti deemamaa ture. Warri har'a ka'anii Galaasaa Dilboon durfamanii ibsa baatan kunniin qaama hoggana adda bilisummaa Oromoo ta'anii dirqamni garaagaraa itti kennamee gaafatama adda addaa irra turanii yeroo dheeraa yeroo gabaabaa booda immoo mufii adda addaarraa waa tokko mudatuun ni ture. Isa sana immoo seeraa fi sirnaan furuudhaaf tattaaffii nuti godhamaa jiruufi gadi ba'anii adda bilisummaa Oromoo jedhanii labsan. Kanaaf maqaa kanaan labsatuun sirrii miti seeraan ala jennee sana balaaleffachuu baafne jechaadha. Walfalmii jaarmiyaalee lamaan jidduutti uumamaa jiru kana ilaalchisuun dhaaba obbo Galaasaa Dilbootiin durfamutti dubbii himaa kan ta'an obbo Daani'el Disaasaa dubbifne wayitiin ammaa kana maqaa dhaabaa irratti wal mormuun sirrii miti jedhan. Keessumattuu osoo uummanni Oromoo duuchaan loltoota wayyaaneetiin lafarraa dhumaa jiru kanatti dhaabni kiyyaa fi keetii jechuun faayidaa hin qabu jedhan. Kan ani xiqqoo dubbiseen ture seerri kun seera akka ta'e illee waliin baafne dhuguma waltaanee turre yeroo tokkotti 2014tti sana booda waan socho'e hin jiru. Dura ta'aniyyuu Jaal Daawud Ibsaa ta'uun waanuma beekamu waanuma labsame garuu hin waan kana godheera waan jedhu jiraate uummanni iyyuu qaba sila arguu qaba uummanni Oromoos arguu qaba ture wanti ta'e hin jiru. Amma waan kana kaafnee waan kun saba keessatti kan deddeemee yeroo rakkoo amma qabnu kana keessatti yeroo uummanni Oromoo dhiigaa jiru kana keessatti kana kaafnee akka muggutii ta'uu hin barbaannu akka inni haasa'amee rakkoo adda addaa uumuu hin barbaannu garuu yeroo barbaachisaa ta'etti maaliif akka waliin hojjechuu hin dandeenye maaliif akka isaan didanii yeroo barbaachisaa ta'etti baasuu hin dandeenye garuu ammatti yeroon isaa yeroo miti kan jedhu amantii qabnane. Obbo Daani'el itti dabaluun bu'uurumarraa kaasee maqaa dhaaba isaaniitii fi kaayyoon dhaabichaa hin jijjiiramnes jedhan walfalmii jiru jidduu dhabamsiisuu fi gara fuula duraatti tokkummaa uumuuf akeekni keessan maali gaaffii jedhuuf obbo Toleeraan yoo deebisan. Fuula duraaf taanaan akeeknii fi kaayyoon irratti wal fahamuu qabu bifa ta'uu qaba. Nafuma Oromoo falmisate hunduma isaanii waliin wal ta'uu hin dandeenye jechuun haa ta'u malee wal gufachiisuun miila wal jalaa butuu irraa akilicha argan sana gochuun ni danda'ama kan jedhuun jaarmaa Oromoo maqaa Oromoo simsiifamuu waliin adda bilisummaa Oromoo hojjechuudhaaf qophii ture hojjetaaf ture har'a hojjechaa. Obbo Daani'elis gama isaaniitiin tokkummaa jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo humneessuu irratti dhaabni isaanii hojjechuudhaaf qophii ta'uu dubbatan. Adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo miti kan jedhuu fi ammaan duras falma akkasii keessa leennee bira dabarree jira. Akkuma nama jedhegaa kuni bakka itti uummata Oromootu murteessa kana. Nuyi ammaan duras kan yaalii goonee isaanumaan iyyuu hirwaamne kan hojiin jalqabnee fi kanumarraa garuu akkuma uummanni argaa amma jiru kanatti hin barbaanne isaan siquu hin barbaanne. Warra kaan warra jiran ijjiin immoo already haasaayyuu jalqabnee jirra. Kanaaf nuyi ammallee taanaan isaanitti haasa'uudhaaf rakkoo hin qabnu. Garuu hojiin hojjetama moo hin hojjetamuudha. Akkamitti hojjetama akka bilisummaa irratti hojjetamu moo hin hojjetamuudha dubbiinsa gaaffiinsa malee calluma jedhanii yeroo hundaa nama balaaleffachuu miti. Nuyi namni Oromoodhaaf hin dhiiga jedhu namni Oromoodhaaf Oromoon miidhamaa jiru kanaaf hin dhaabbadha jedhe yoo jiraate isa alattillee warra maqaa adda bilisummaa Oromoodhaatu alattillee waliin hojjechuudhaaf qophiidha. Filannoo biyyoolessaa Gaambiyaatiin walqabatee pireezidantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaarii fi hoogganooti Afrikaa dhihaa nama aangootti cichan jedhaman Yaayyaa Jaamee akka aangoo gadi dhiisaniif jaarsummaaf gara Gaambiyaatti imalaa jiraachuun isaanii himame.
BBC'n akka gabaasetti pireezidantii Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaarii fi hoogganooti Afrikaa dhiyaa kabroonis Yaayyaa Jaameetti jaarsummaa ba'uuf guyyaa borii jechuunis muddee 13 bara 2016 kan gara Gaambiyaatti imalan. Aangaa'ota Afrikaa dhihaa waabeffachuun BBC'n akka gabaasetti karoorri imala sanaa ijoon diddaa aangoo gadi dhiisuu pireezidantichaa wal qabate gaagaama siyaasa Gaambiyaa keessatti uumame tasgabbeessuuf kan caalu otoo hin dhufin Yaayyaa Jaamee akka karaa nagaan nama filannoo sana mo'atan Adaamaa Baarootti aangoo dabarsaniifi. Aangaan BBC'n dubbise kun akka jedhanitti akkan hubadhutti jedhu hoogganooti kun Yaayyaa Jaamee arganii waadaa kanaan dura uummata isaaniif galan sana akka raawwataniif gaafatu jedhani. Akkasumas nama filannoo sana mo'atan Adaamaa Baaroo waliinis wal arguuf jiru. Sababaan isaa immoo Adaamaa Baaroo yoo hawaasni addunyaa dhimma kana keessa harka galfachuu baatan nageenya isaaniif akka yaaddaa waan dursanii himataniifi jedhu. Adaamaa Baaroo gama isaaniitiin gartuun mootummoota gamtoomanii fi akkasumas hoogganooti Afrikaa dhihaa Yaayyaa Jaamee akka hokkara tokko malee aangoo gadi dhiisaniif guyyaa borii gara Gaambiyaatti imalaa jiraachuun isaanii hawaasni addunyaa waa'ee biyya keenyaa ni dhimmamu jennee akka yaannu qofaa osoo hin taane akka nuti ofitti amanamummaa qabaannuufillee nu gargaaree jira jechuun anaa dhufuu jechuun hoogganoota kana simataa jiru. Gaambiyaa waggaa 22f kan bulchaa turan Yaayyaa Jaamee filannoo biyyoolessaa biyyattii mudde tokko geggeeffame sanaan sagalee baay'ee walitti siquun ture kan injifataman. Gaambiyaa waggaa 22 guutuu kan bulchan Yaayyaa Jaamee filannoo baay'ee falmisiisaa fi hokkaraan guute sana yoo mo'ataman namoota baay'eetu rifate. Namooti waggaa 22 guutuu sirna sana jala turaniif ba'iin filannoo sanaa ni jijjiiramaa jedhanii tasayyaanne ture. Akka hoogganaan koomishinii filannoo biyyattii Aleem Omar je'anii turanitti Yaayyaa Jaamee jalqaba ba'ii filannoo sana amananii fudhachuudhaaf mamanii turani. Booda garuu amananii fudhachuu isaaniiti kan isaan dubbatan. Kun hoogganoota Afrikaa hundaaf fakkeenya guddaa ta'uu qabaa jechuun hawaasni addunyaa otoo haasa'ee afaan keessaa hin fixatin Yaayyaa Jaamee filannoo sana amananii fudhachuu didanii odeeffannoon jedhu dhaga'amuu jalqabe. Maddi oduu AFP akka gabaasetti ammoo jilli gara Gaambiyaatti imalu sun pireezidantii Laayiberiyaa Ellen Joonsoniif pireezidantii Gaanaa filannoo tibbanaa kana geggeeffameen injifataman Joon Mahamaas of keessaa qabaa jedha. Joon Mahamaa pireezidantii Gaanaa filannoo tibba darbe geggeeffame irratti Naanaa Akufoo Adoon injifatamanii aangoo gadi dhiisuudhaaf qophiitti jiran yoo ta'an nama isaan injifatan Naanaa Akufoo Adootiifis milkoomina hawwuun nama injifatamuu isaanii amananii fudhatanidha. Barreessaan olaanaa mootummoota gamtoomanii haaraan Antooniyoo Guutershii amajjii tokko bara 2017 hojii jalqabuudhaaf sirna kakuu raawwachuun dhaabbatichi har'a marsa hawaasummaa irratti beeksisee jira. Barreessaan haaraan kun Guutershiin sirna kakuu isaanii irratti haasaa dhageessaniin ijoolleen keenya akka nagaa, haqa, kabaja, mirga namoomaa wal danda'uu fi tokkummaa qabaachuu aadaa godhatan barbaannaa jedhani. Kun bu'aa dhalli namaa waliin qabaachuu malu ta'uu kan eeran Antooniyoo Guutershii sodaan bu'aa isaan kanaa hundatti gufuudha waan ta'eef sodaa walii keenya irratti qabnu keessaa ba'uudhaaf ammoo furmaati tokkichi jiru waliin hojjechuudha jedhani. Hidda dhalata Kooriyaa kan ta'aniif Antooniyoo Guutershiitti aangoo gadi dhiisanii kan soorama ba'aattee jiran barreessaan dhaabbatichaa duraanii Baan Kii Muun dhuma muddee kanaatti marsaa isaanii xumuranii aangoo dabarsuuf jiru. Egaan daawwattoota keenya oduun har'aaf jenne kanuma gama kootiin nagaatti. Warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuusaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641-552-5055 United Kingdom 0330-332-6333 Germany 518-090-4047 Norway 21-95-32-08 Sweden 08-403-031-94 Italy 06-899-730-19 South Africa yookaan Afrikaa Kibbaa 271-210-03-057 Australia 02-80-72 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna.
Galatooma OMN. hagasi ala amma eegasiin hagati amantee persentii 10 jechuun wanni sun kuma dhibbaan akkasiin hiitee jirtu beekuu qabdu. Hedduu isaanii kaampii waraanaa xollaa fi bakka adda addaatti bofni iddeeti dhumaa jira uummanni keenya. Kanaafuu hawaasi keenya kaalaa waan wal balaaleffachaaf wal keessa oofu kana dhiisee xiyyeeffannaa keenya garasitti deebinee irratti haa hojjannu qabsoo keenya haa finiinsinu jechuu barbaadu. Ibsi gurmuu deeggarsa koongireensii federaalawaa Oromoo OFC idil addunyaa mudde 10 bara 2016 sanbata xiqqaa bahe kun akka eeretti namoonni kumaatamni hedduun labsii yeroo muddamaa mootummaan wayyaanee baaseen hidhamaatti akka jiranii fi hedduun ajjeefamaatti jiraachuus saaxilee jira. Kabajamni mirga namoomaa akka biyyattii keessatti mirkanaa'uuf lammiileen addunyaa fi dhaabbileen mirga namoomaa idil addunyaa saba Oromoo fi sab-lammiilee biyyattii waliin dhaabbachuu qabu jechuunis ibsi kun dabaluun eeree jira. Dhuma irrattis obbo Nageessaan sabnii fi sab-lammiileen biyyattii hirree tokkoon dhaabbachuun mootummaa wayyaanee ofirraa fonqolchuudhaan walabummaa fi birmadummaa isaanii gonfachuu qabu jechuunis dhaamaniiru. Labsii yeroo muddamaa Itiyoophiyaan onkololeessa 8 bara 2016 labsite hordofuun daandiin balalii xiyyaaraa biyyatti gufuu guddaan akka mudataa jiru maddi oduu Bloomberg gabaase. Bloomberg akka jedhutti biyya beelaaf hiyyummaan maqaan ishee ka'aa ture Itiyoophiyaan yeroo dheeraadhaaf kan ittiin beekamtu milkoomina balalii daandii xiyyaaraa kanaan ture jedha. Itiyoophiyaan biyyi maqaan ishee beelaaf hiyyuma waliin yeroo dheeraadhaaf ka'aa ture daandii balalii xiyyaaraa guddicha akka qabdu eeruun sanarraas bu'aa guddaa argataa turte jedha maddi oduu Bloomberg. Daandiin balalii xiyyaaraa Itiyoophiyaa sadarkaa addunyaatti illee kan maqaa guddaa qabu ta'us eeree jira. Daandiin balalii xiyyaaraa kun yeroo itti daangaasaa bal'ifate milkoomna caaluuf kochoo diriirfachuu jalqabutti gaaga'amaa fi hokkara biyyattii keessatti dhalatee lubbuun namoota hedduu hidhattoota mootummaatiin darbuu jalqabuun seenaa milkoomna daandii balalii xiyyaaraa sanaarra cileen gurraachi buufachuu jalqabe akka Bloomberg jedhutti. Tasgabbiin siyaasaa biyyattii mudachuudhaan walqabatee labsiin yeroo muddamaa mootummaan labse sun ammoo namooti daandii balalii xiyyaaraa Itiyoophiyaatti dhimma ba'an oolee bulee akka hanqatu taasisuu qofaa osoo hin taane akeekkachiisa imala biyyootii lammiilee isaaniif jecha baasan ammoo matumaa daawwattoota gara biyyattiitti imalanis ta'e isaan Itiyoophiyaa keessa qaxxaamuruun daandii balalii biyyattii koranii gara biyyoota biroo dhaqan yaaddoof sodaa keessa gatuutti ka'e. Kun ammoo guddina kaampaanichaa irratti miidhaa mul'atee hin beekne dhaqqabsiisuu jalqabee jedha. Itti gaafatamaan hojii raawwachiiftuu daandii balalii xiyyaaraa biyyattii obbo Tawalda Gabramaariyaam garuu isa kana ni haalu. Daandiin balalii xiyyaaraa Itiyoophiyaa biyyoota Afrikaa 70 ta'an biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa kaabaaf kibbaa akkasumas biyyoota giddu galeessa ba'aa fi aardii Eeshiyaa wal quunnamsiisaa kan jedhan obbo Tawalda Gabramaariyaam labsiin yeroo muddamaa sun dhiibbaa nurratti uume tokkoyyuu hin qabu jedhu. Akka isaan jedhanitti biyyattiin nagaadha. Daldallis akkuma duriitti fufee jira. Kaampaanii isaan hoogganan waggaa waggaan 18 guddina agarsiisaatti jira. Daandii balalii Itiyoophiyaa kan biyyoota biroorraa addaa waan ta'e tokko hin mudanne. Kanaaf labsiin yeroo muddamaa sun miidhaa nurraan ga'e tokkoyyuu hin qabu jedhu. Yuunivarsiitii Londanitti barsiisaa ikoonomiksii kan ta'an obbo Namarraa Gabayyoomaa ammoo garuu daandii balalii xiyyaaraa Itiyoophiyaa dabalatee seenaa guddina biyyattii faarsamaa har'a ga'e yeroo ammaa rakkoo hamaatu mudataa jira jedhu. Namni kun akka jedhanitti kun hundi kan deebi'ee dandammachuu danda'uu fi kan mootummaan maamiltoota isaa yookaan daawwattoota sadarkaa addunyaa gara biyyattii dhaqan deebisee qabachuu danda'u yoo gaaffii siyaasaa biyyattii deebise qofaadha jedhu. Obbo Tawaldan garuu rakkoo sana amanaa hin jiran ammayyuu babal'achaa jirraa jedhu. Biyyi keenya tasgabbii qabdi dhiyeenyatti kochoo bal'ifannee gara Osloo, Jaakaartaa, Singaaporii fi Jeengduutti imala haaraa jalqabuuf jirraa jedhani.
Mootummaan mormii uummataa biyya keessatti isa mudaterra aanuuf labsii yeroo muddamaa labsuusaa kan tuqe Bloomberg labsii sana keessaa hanga tokko kaasuusaa ifa taaseyyuu biyyooti akka United States amantaarraa dhabuudhaan irra deddeebi'anii lammiileen isaanii akka Itoophiyaatti hin imalle akeekkachiisuun matumaa bu'aa daandii balalii xiyyaaraa biyyattii argattu irratti dhiibbaa guddaa uumaa jira jedhu. Obbo Galaasaa Dilboo hayya duree ta'anii muudamuu balaaleffachuun addi bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu ibsa baase. Usmaan Ukkumee dubbii himaa dhaabotii kanaa kata'an obbo Toleeraa Adabaa fi akkasumas obbo Daani'el Disaasaa haasofsiisee jira. Addi bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu ibsa isaa muddee 9 bara 2016 baaseen maqaa dhaaba ABO jedhu qabatanii uummata keessatti garaagarummaa uumuun seeraan dhoorgaa akka ta'e eeree jira. Erga dhiyeenya kanaa obbo Galaasaa Dilboo hayyu duree ABO ta'anii filamuu dhaabni isaanii ibsa baasee booda kan wal falmiin kun dhiyaataa jiru. Akka ibsa ABO obbo Daawudiin durfamu bahe mul'isutti bara 2014 Jaarman magaalaa Berliinitti jaarmiyaalee lamaan kun walii galuun hooggana tokko jalatti deebi'ee ture. Haa ta'u malee dhaabni obbo Galaasaan durfamu waliigaltee kana milkeessuu hin dandeenye jechuun kan ibsi kun eeru. Dhimma kana ilaalchisuun ABO obbo Daawud Ibsaatiin durfamutti dubbii himaa kan ta'an obbo Toleeraa Adabaa dubbifnee jirra. Akka isaan jedhanitti maqaa dhaaba kanaatiin ofii ibsuun sirrii miti. Akkasumas seera dhaabaatiin ala jechuun OMN itti himan. Addi bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa kan jedhu waggaa lamaan duratti bara 2014 walgahii Berliinitti jedhame irratti adda bilisummaa Oromoo waliin walga'uudhaan walgahiinsa uumameen guyyaa sanarraa jalqabee akka dhaaba tokko jalatti hoggana tokko jalatti waliin hojjechuuf waltaanee akkasitti deemamaa ture. Warri har'a ka'anii Galaasaa Dilboon durfamanii ibsa baatan kunniin qaama hoggana adda bilisummaa Oromoo ta'anii dirqamni garaagaraa itti kennamee gaafatama adda addaa irra turanii yeroo dheeraa yeroo gabaabaa booda immoo mufii adda addaarraa waa tokko tokko mudatuun ni ture. Isa sana immoo seeraa fi sirnaan. Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenyaa oduu qabannee dhiyaanneerra oduu har'aa waliin Anabdii Fiixeeti. Godina Arsii Aanaa Shirkaa magaalaa Goobeessaatti namoonni akka daawwaa tiraakomaa liqimsan dirqisiifamaa jiraachuun himame. Kanarraan ka'uunis namoonni hedduun balaa dhukkuba garaagaraatiif saaxilamaa jiru jedhu jiraattonni. Usmaan Ukkumeetu dubbise. Aanaa Shirkaa magaalaa Goobeessaatti milishoota aanichaatiin namoonni dirqamaan daawwaa tiraakomaa fudhatan hedduun dhukkuboota garaagaraatiif saaxilamanii jiru. Jiraataan aanichaa tokko akka jedhanitti namoonni hedduun reebicha hamaa reebamuun kan isaan qoricha tiraakomaa jedhamu kana dirqamaan fudhataa jiran. Al tokkotti qoricha 4 dirqiidhaan namootaaf kennama kan jedhan jiraataan aanichaa kanarraa ka'uun hedduun dhukkuboota birootiif saaxilamanii ciisaa jiraachuu ijaan arguu ragaa bahan. Aanaa Shirkaadha amma namoonni baay'een kan miidhamanii jiranii aanaa Shirkaa magaalaa Goobeessaati baay'ee kan miidhamee jiru namni namoota godina Arsii akkuma jiruttidha. Qoricha waan jedhaniiti maqaa isaa tiraakomaa jedhaniiti taabileetii 4 nama liqimsiisan dirqisiisan jechuudha reebbisiitiin kun immoo baay'ee namoota balaarraa buusaa jira namni baay'een dhukkubsachaa jira namni dheerullee ni jira kanaaf namni baay'een amma kun garaa kaasaa haqqeetiin baay'ee namni rakkatu jira namni baay'een ciisaa jira beektaa waliin isaan beekamu dirqiitiin nama liqimsiisanii waliin isaallee hin baramne beektaa kanitti hima sanis dhabeera uummanni garuu kan miidhameeru caalatti amma Goobeessa namni baay'een dhukkubsatee ciisaa. Mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru sababa talaallii dhukkuba tiraakomaa jedhuun dawaa kennuu osoo hin taane summii jiraattotaaf kennaa jira jedhan. Kana raawwachuun isaa karaa hin beekamneen duula sanyii duguuggii uummata Oromoo irratti raawwataa jira jechuun mararfatanii dubbatanii jiru. Gochaan kun kanaan duras haala wal fakkaatuun raawwatamaa turuu himanii inni ammaa ammoo dirqama olaanaadha jedhan. Kanaan durallee akkasuma beeksisallee himaa turan waan ittiin garuu immoo waliin isaa dirqiitiin namni kan baay'ee liqimsaa jiru reebaa jiran namoota taataatiin nama keessan nama reebee baaseetti liqimsiisan achumatti liqimsiisan achumatti bishaan kennanii sinii 4 liqimsiisan nama tokko namni bagaalee nama dhukkubsata hundi namni fayyaa kun jiru isaan ol deebisa isaan teessisa baay'ee rakkisaa ta'eera beektaa waantichi walima isaayyuu namaan galu namni illee abbaa gaafatullee dhabee rakkate beektaa ammani kaleessa achi boochoo hidhatee achumatti argina baay'ee illee ciisan argeen ture achuma Shirkaa kana
magaaluma Gobeessa kan. Innaa kanatti jira beektaa wantichi baay'ee nama gaddisiisa haalli deemaa jiru achitti. Dirqamaan dawaa kana yoo liqimsitee battalumatti garaa baasaa fi mallattoo adda addaattuu nama mudata jedhan wayita ammaa kana reebichi haalaan waan itti hammaateef jiraattonni kun dawaa jedhame kana diduudhaaf carraa hin arganne jedhan namoonni didan ammoo reebamuun manneen hidhaatti guuramaa jiran sababa kanaaf jiraattonni aanaa shirkaa haala nama gaddisiisuun miidhamaa jiraachuu namni kun ibsan. Ni sodaanneedhani beektaa walgahii irratti illee dubbachuu fi akkas kaan irrallee jechuuf ni beekan namoonni baay'een osoo beekaniitillee warra kaanillee warra liqimsine reebanii baasanii liqimsiisaa jiranii baatti matanii hin qaban eenyutti hin himannee walgahii irratti haasuullee ni sodaannee naan jedhan gaaffeen tura illee kana maaf hin iyyattanii maaf akkasiin gootan ennaan ni sodaanneedhani namni iyyuu hin jiru beektaa amma. Akka jecha nama kanaatti aanaa san keessatti namoota lubbuun darban awwaal Itoophiyaa keessatti hojiirra oolchuun gochoota abbaa irrummaa xumuratti gochuuf akka hundeeffamedha. Dabalataanis gama dinagdeen kafaa'oo tumsuu hojii hariiroo dippiloomaasii hojjechuu akkasumas marii hawaasaa nama hundaaf banaatee biyyoota alaatti qopheessuudhaan namoota hirmaachisuu irratti kan fuulleffatedha. Waamichi ariifachiisaan gurmuu kanaan ba'e lammiileen hundi sarbaminsa mirga namoomaa mormuudhaan kabajamni mirga namoomaa akka dhugoomuuf tumsuu olaantummaan seeraa akka kabajamuuf sagalee ta'uu bulchinsi gaariin akka dagaaguuf hirree tokkoon dhaabbachuu mirgi bilisaan yaada ofii ibsachuu dhugoomuun ijaarsa dimokiraasii akka hojiitti hiikamu taasisuun yaada ijoo gurmuu kanaati. Hoogganaan gurmuu kanaa obbo Nageessaa Oddoo Duubee waa'ee ibsa ariifachiisaa mudde 10 bara 2016 ba'e kanarratti dubbisneerra. Isaanis yaada rimee ibsichaa akkas jechuun dubbatu. Hawaasa idil addunyaatiif dhiyeessine hawaasa idil addunyaatiif haa dhiyeessinu malee akeekkachiisa mootummaa sanillee fi akeekkachiisaa waan lafa kenne qaba. Hawaasa idil addunyaa yeroo gara garaatitti hammeenya mootummaa sanii dhiittaa mirgaa mootummaan sun geggeessu dhaggee jira. Keessattuu waggaa tokkocha sochii Oromoo waggaa tokko keessa amma ifuufe kana keessatti haala adda addaatiin hubatee jira. Dhaalumattuu dhumarratti amma mootummaan sun sarara diimaa qaxxaamuruudhaan hoogganaa Koongireesii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa yeroo ammaa kana hidhee jira. Ibsi kenna hoogganaa Koongireesii Federaalistii Oromootiif hooggantoota dhaaba sanii akkasuma miseensotaa fi Oromoota biraallee dabalatee hidhamtoota siyaasaatiif furmaanni akka kennamu ka jedhu hawaasi addunyaa dhiibbaa waan kanarratti akka godhu gaafata. Dhugumaa ibsa adda addaa baasanii jiranii ibsi isaan baasan sun gahaa miti ibsa san caalaa maallaqa isaanitti kennaa jira. Maallaqa kana karraa dhaaban maallaqa irraa dhaabuu qofa don ta'ini gara qoqqobbiititti akka dabranu gara tarkaanfii fudhachuutitti akka dabran mootummaan gamtaan Awurooppaallee mootummaa Yuunaayitid Isteetillee senaatoroonni gurguddaan ibsa baasanii balaaleffatanii balaaleffachuu fi gocha kana wanni jechuun bira dabree ammoo tarkaanfii fudhachuu qabdanii ka jedhu irratti xiyyeeffatee ibsa kana baafu. Obbo Nageessaan lammiilee addunyaaf waamicha erga dhiyeessaniin booda sabni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiraatanis hanga wayyaaneen aangoorraa kuftuutti garaagarummaa yaadaa fi ilaalchaa moggaatti gadtuudhaan tokkummaadhaan qabsoo isaanii itti fufuu akka qabanis dubbataniiru. Seeruma fi labsellee cabsee jechuudha. Akka shiftaatitti uummata keenya seeraan ala mirga isaa cabsuu qofa donteen uummata lafaa fixaa duguungaa sanyii uummata keenya irra geggeessaa ture jira. Amma ammoo uummanni keenya waan kanaaf akka birmatu ka biyya keessaallee ta'ee ka biyya alaa dhimma kanarraa akka birmatu koree tokko dhaabnee jirra. Akka duraanii ibsa baasanii akka dhaaban donteen akka dhiibbaan dhimee itti fufu godhuuf deemna waan ta'eef uummanni keenya ka alaa kanallee nu hubatee duula nu goonuu nu bira haa dhaabatu. Biyya keenyaaf falmachuu akka hin dhiisne hadaraa keessan jechuu barbaanna. Gama biraatiin ammoo hawaasni keenya ka alaalleen humna ofii ka qabu wallaaluu hin qabu humna fi walirra fixachuu hin qabu ka alaa nu dhiibuuyyuu ka mirga keenya nu dhiibuuyyuu ka ummata keenya fixuuyyuu ummata keenya 11,600 wayi hiinee jirra jettee amantee jirti mootummaa wayyaanee. Lachuun hin danda'amne jedhan sababnis irra hedduun namoota manneen hidhaatti guuramanii jiru. Baay'een isaanii biyyarraa yoo baqatan kanneen hafan ammoo dhukkubaaf saaxilamanii siree gubbaa ciisaa akka jiran dubbatu. Waan si gaddisiisu keessaa kaleessa ammachi namni wayii deemnaan achi deemne namti nama owwaalullee jiru. Akka waan musliimaatti dhiira qofatu deemnee owwaala. Dubartii qofa qe'ee jira dhiirri hin jiru beekta. Nama 15 ta'u kan owwaalu nama uummata kana baay'eetu keessaa maal jennaani uummanni kaan mana hidhaa jira inni kaan kursatee ciisaa jira inni baay'ee si gaddisiisa. Wanti naannoo sanatti mul'atu gaddisiisaadha wanti jiru hundiyyuu. Dhukkubni jedhamu kun tasuma aanaa san keessatti kan hin mul'anne ta'uu himanii
mootummaan ammoo ta'ee jedhee ummatoota biyyattii miidhuuf kana raawwataa jira jedhan. Wayita lammiilee nagaa haala gaddisiisaa ta'een miidhamaa jiran kanatti qaamni birmatuuf dhabamee hiraarfamaa jiran. Caalmatti miidhaa kanaaf saaxilamaa kan jiran jiraattota baadiyyaa keessa jiraatanidha. Kun ammoo mormiilee kanaan dura achitti geggeeffameerraa haloo bahuu fakkaata jechuun ibsanii jiru. Namni kana waan jiran isaan ammallee haala jiru tasgabbeessinaa yeroo lagatti ariifachiisaa kana fayyadamne kan jiru tasgabbeessinaa eenyuun gaafata mana tokko keessa namni 3-4 hidhameera inni kaan du'eera inni kaan mana yaalaa jira eenyuutii gaafata eenyutti himta kan isaan sirreeffachaa jiran amma gararraa ka oduun irra jiru kan gaazexeessitoonni garaagaraa irra waan jiru malee gara baadiyyaa kana keessa ittuu balleessaa uummata kan kana gochaa jira beektaa haalli jiru gaddisiisa kan naannoo baadiyyaa keessa jiru fi kan magaalaa jiru magaalaa wayya garuu baadiyyaa keessa jiru karaa marayyuu manni hidhamaa jira baay'ee kan kaane ta'eera jechuuf dandeessa beekta malee isaan isa gararraa riippoortiif kan odeessuu qofaaf kan isaan hojjetan malee gadi bu'anii dhuguma rakkoo uummataa hiikuu irratti kan isaan xiyyeeffatanii jiranii waan haloo ba'aa jiran fakkaata. Mormiilee kana dura aanaa shirkaatti geggeeffameen namoonni 150 ol loltoota wayyaaneetiin yoo ajjeefaman baay'een isaanii madaayanii jiran. Achuma aanaa shirkaatti dargaggoonni 3 abbaa fi haadhaan tokko ta'an balbala isaanii duratti loltoota agaaziitiin ajjeefamuu gabaasuun keenyaa ni yaadatama. Hogganooti paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo haalirree tokko malee akka gadi lakkifamaniif tumsuu irratti namni hunduu akka carraaquuf gareen deeggarsa paartichaa kan idila addunyaa ibsa baaseen waamicha dhiyeessee jira. Itichaa guddataa dura ta'aa garee deeggarsa KFO kan idila addunyaa obbo Nageessaa Oddoo dubbiseera. Kaayooni gurmuu deeggarsa idila addunyaa Koongireesii Federaalistii Oromoo tokkoffaan isaaniif gargaarsa faayinaansii gargaarsa maallaqaa godhuu lammeessoo gargaarsa sagalee isaanii dhageessisu advokeesii ala kanan rakkoo uumamuuf waan adda addaatii fi mirga cabiinsa mirgaa ka biyya sanii geggeeffamu keessa sagalee uummata sanii dhageessisu gara miidiyaatiin illee ta'uu gara dippiloomaasiitiin waan isaan biyya keessa hojjechuu hin dandeenye akka gurmuu deeggarsaatitti ala kanaa isaan gargaarree hojjechuu kaayoo gurguddaa lamaan kana qaba. Kun yaada hoogganaa gurmuu deeggarsa idil addunyaa Koongireesii Federaalawaa Oromoo KFO OFC kan ta'an obbo Nageessaa Oddoo Duubeeti. Akka dubbii isaaniitti gurmuun kun kaayyoo fi ergama kabajamni mirga namoomaa fi haqni biyya